Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 hanga 14tti isa jiru nan dubbisa. Barsiisa gooftaan keenya Yesuus barsiisedha waan ta'eef. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartootiin gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi. Kun yoom ta'a? Milikkinni dhufaatii keetii kan dhuma barichaa maalii jedhanii. Yesuus immoo deebisee umtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadha. Baay'een an masiihicha jechaa maqaa kootiin dhufu. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka innaanetti laalladhaa. Kan akkasii kun ta'uuf jira. Ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti, beelli socho'ii lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti. Lakkoofsa 9 kaasee yommus rakkinatti dabarsanii isin kennu, isin ajjeesu. Anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namooti baay'een hin gufatu. Walii isaanis dabarsanii wal kennu. Walis hin jibbu. Raajotiin sobduun baay'een hin ka'u. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namootaa baay'ee qabbanaa'ina adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu hin fayya. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'amuuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti in lallabama. Kana booddees dhumni hin ta'a. Ameen. Egaa milikkita dhufaatii Yesuus kan jedhu. Milikkita dhufaatii Yesuus. Milikkitaam dhuma isaa utuu hin taane milikkita dhiyaachuu isaati. Raawwii addunyaa utuu hin taane milikkita dhiyaachuu isaatiiti. Yeroo sana maaltu baay'ataa? Jal'inatu baay'ataa. Lolatu baay'ataa. Lolaaf oduu lolaatu baay'ata. Lolaaf oduu lolaatu baay'ata. Egaa wangeelli Maatiyos kuni kan inni barreeffame bara 80 hanga 90tti. Kan barreesse Maatiyosuma akka Yihuudootaaf ta'utti kan inni barreessedha. Haa ta'u malee namni kun hojjetaa mootummaa ture. Qaraxa fuudha. Qaraxa fuudha. Lafa qaraxaatiin waamame. Inni kaan hojjetaa mootummaa ta'uu barbaada. Inni kun garuu lafa hojjetaa mootummaatii dhufeetu macaafa qulqulluu barreesse. Yesuus isa achumaa waame. Lafa birriitiis nama waama. Lafa rakkinaa duwwaa miti. Achi dhufee bu'aa ta'e. Macaafa qulqulluu barreesse. Egaa hin ga'a seenaan isaa bal'aadha. Dhufaatii milikkita dhufaatii Yesuus maal baata isa jedhu arifadheen dubbadhaa. Kanaafuu isin ajjeesuu jedhe. Yeroo ajjeesuun hojii ta'uudha. Yesuus maalidhaa? Anaaf jedhanii isin ajjeesuu jedha. Yeroo nama ajjeesuun fuula hojii idilee ta'uudha. Dabarsanii isin kennuu jedha. Yeroo dabarsanii nama kennuun muuxannoo yookiis cimina sammuu ta'edha. Inni kun milikkita dhufaatii Yesuus kan ibsuudha. Milikkita dhufaatii Yesuus bayeessa godhe kan ibsuudha. Sabatu sabatti kaa'edha. Sabatu sabatti kaa'a. Sabatu sabaaf hin ilu. Kun milikkita. Milikkita dhufaatii Yesuus ta'uu isaati. Milikkiti dhufaatii Yesuus waan baay'eetu ta'aa jira. Agarre, sagaan agarree dabarre, sagaan argaa jirra. Inni kaan immoo abjuu isaayyuu hin qabu ta'a. Inni kaan immoo beekaatti lixa ta'a. Cinqii guddaan gaafa Yesuus dhufee warra kansaa keessaa funaannatudha. Gaabbii guddaan gaafa lafatti hafan. Inni kaan nu keessaa filatamee gaafa inni biraan lafatti hafu. Gaabbii guddaan sana. Gaabbanis amma har'aaciin hin jiru gaafa sana. Har'a guyyaan fayyinaa jedha har'a fayyu. Yeroo hundumtuu hammeenyatti lixaa deemu kana keessa hammeenya keessa harka fudhachuudha. Yesuustu dhiyaate maqaan keessa masgaba bara baraarra kan jiru ameen jedha. Yesuus yommuu dhiyaatu tonkoliitu baay'ata. Tonkoli dabala. Dhufaatii Yesuus yommuu dhiyaatu hundumatu amantii dhiisa. Hundumatu amantii dhiisa. Dhufaatii Yesuus yommuu dhiyaatu namatu dabarsee wal kennuu qarooma sammuu godhata. Sabatu sabatti ka'a. Lafi nagaan tokko iyyuu hin jiru. Socho'i lafaas hin ta'a. Beelli hin ta'a. Yeroo kun ta'u dhufaatii Yesuustu dhiyaate. Dhufeera Yesuus. Abbaa dhaga'eef nama masgabarra jiruuf dhufeera Yesuus.
Meesin wakka edha dhufeera Yesuus jedha. Sinitti maa jira milikkita isaa waan ta'eef argaa jirtu taanaan hubataa jirtu taanaan hana saran labu caalmaa waan baay'ee naqaartu taanaan Yesuus akka inni dhufaa jiru sinii galaara taanaan yeroo namni sababa malee wal jibbuu dhufaatii Yesuus milikkita dhufaatii Yesuus milikkitaam sabatu sabatti kaa'edha dabarsanii sin kennu milikkiti isaa kana jedhee barsiise bartootatu Yesuus gaara ejersaa gubbaa ta'e nyaan milikkiti dhufaatii keetii kan dhuma barichaa isa kam nutti jedhani Yesuusin gaafatan inni Yesuus sila barsiise maaloodhaa jedhe nama biraan gaafanne isuma barsiise gaafatan milikkita attamiitiin dhuftaa jedhanii gaara ejersaa gubbaa Yesuus taa'aa jiraatu lafanni taa'utti wal ga'anii itti naanna'anii gaafatan milikkitatti deebitee ittiin dhuftu maaloodhaan ni gaafatan Phexros faan attamiin dhuftaati jedhaniin milikkita ittiin dhufu kana hundumaa formeeshinii quubsaa kan argannu Yesuustu bartootatti hime raajii isaa dubbatame utuu hin taane abbaa masaa dubbate isuma kallattiidhaan ba'ee dhufu dubbate egaa milikkita dhufaatii kanaa kan ibsu socho'ii lafaatu ta'a iddoo adda addaatti adagaa ciccimaatu ta'a beelatu ta'a iddoo garaa garaatti miidiyaa adda addaa irraa ammas yana wanti nama dhokatu hin jiru aaraa godheesii wanta isinitti dubbadhu qabuun hundumti keessa miidiyaa hawaasaarra ooltu waan ta'eef iddoo garaa garaatti namni wal ajjeesuuf meeshaa gurguddaa hamma lafa balleessu walii qopheessa seexanaaf namni waa qopheessaa hin jiru seexanan barbadeessa jedhee namni waan tokko qopheessaa jiru wal balleessina jedhee dhimmi kun Yesuus Kiristoostu dhiyaate dhufaatii isaatu dhiyaate kanaaf iddoo nagaan dhabame egaa namni hamma dhumaatti obsummoo hin fayya jedha Yesuusin kan jaallattan ameen jedha qofti sagaa hin aarsuu danda'a waan ta'eef milikkiti dhufaatii isaatii gaha jibban dabalaa rakkinatu dabalaa biyya addunyaan kun fooyyofteen xumuramtu hammaattee xumuramti malee waan fooyyee qabu eegaara amma namni jireenyi baay'ee dabala yoo ta'e hojii hafuuraa balleessuuf hin dabala qaroomatu dabale teknooloojiitu baay'ee ooferii ta'e hojii hafuura qulqulluu irratti dhiibbaa guddaa geggeessa isa ooma caafuu dhugaa ba'a qaroomaan addunyaan kun hafuuraan akka isheen kuftu waldaan kiristiyaanaas duukaa buutee akka isheen kuftu inni tajaajilu akka kufu amantoonni baay'ee miira keessa galanii waaqessin akka kufan calalamuun akka dhufu qoramuun akka dhufu ajjeefamuun akka dhufu macaafarrara hin dabala hundisaa'u hin dabala jal'in hin dabala du'in dabala namni namaa yaadu tokko iyyuu hin jiru gara jabummaanis hin dabala jibbin dabala jaalalli namootaa maal ta'a jedha hin qabbanaa'edha jaalalli hin qabbanaa'edha amma waldaanoo lafuma dattan guutummaa jira namni wal jaallataa jira hundumatti ililcha achiin ililcha achi waaqessaa hundumtu macaafa jala gatta hundumtu pheenxee achi kiristiyaan asii kiristiyaan namni hargaa walii jaallatu immoo hin jiru dabalaa jira jibbi wanti fooyyaaru tokko iyyuu hin jiru sabeeku beeka kana yeroo miira sana deebinee ittiin honnu jira ganaa dubbiin hafuuraa dubbiin fayyinaa miira miti fayyina dhaabbataa waan ta'an ta'anii Yesuusin biratti hafuudha waan ta'an ta'anii Yesuusin biratti hafuudha seera malee jiraachuutu dabala seera malee jiraataa xuraa'ummaan hin dabalaa jibbin dabalaa ejji dabalaa jiramma istaayiliidhaan ejjaara namni sinittan himaa akka inni haalleluyyaan qabne waan hin beekuuf achuma yoonaa teessan naa ba'eessaa isin haa eebbisu jal'inni dabalaara jibbatu dabale jechuun xuraa'ummaan dabalaa jira macaafa qulqulluu keessaa kallattiidhaan yeroo dubbifannu jira waan ta'eef raajii Daani'el keessatti hammi lafaa kiristiyaana hammi lafaa tonkoliidha hammi lafaa pheenxeedha hammi lafaa tonkoliidha hammi lafaa lubootaa hammi lafaa raajootaa hammi lafaa wangeelaawota akka kokan hammi lafaa amantootaa hammi lafaa faarfattoota hammi lafaa tonkoliidha antimii Yesuus malee antimii keessan miti kan namna jibbuus hin dandeessu sabii koofu hin jibbamtu waan jedheef an jibba sana dabalachuun barbaada na jibbaa warra aarsaa ta'anitti hin dabalama na jibbaa dubbiin macaafa qulqulluu utuu raawwatamin nafu akka nama gaazexaa tokkotu karaa deemaa jiru lafa argee dubbisee achumaan gatee miti macaafi fidelii tokko seen badduu jedhe utuu hojiin xumuriin gara koottolu nufu sagaleen koo jedhe Yesuus iyyuu sinitti dubbatame guyyaa firdiidhaa waldaa akkasii keessatti kun dubbatame maqaa koo dha'ee maqaa waldaa kanaa dha'ee achitti sitti meeraidha amma waan waaqa dubbataaruun fakkaatu warra garaan isaanii fagoo kiiloomeetira hedduurra jiru garaan isaanii kanaaf bara xuraa'ummaan dabalee bara wayyaan haadhalummaa gatiinsaa gatii wayyaa sakaanii caaleedha wayyaa Izaabeel uffataa turtee gatiinsaa guddaa ture ija ishee kuullattee wayyaa haadhalummaa ishee uffattee bareeddee nagumaaf dhuftee jette shufeerichaan nagaa maaliitu jiraadha Eewa abbaan dubartittii abaaramtuu sana achi gannaa darbatu wennaan
Xu'aashonni mana ishee keessaa fooqirraa gad darbatan. Achumaan shufeerichi konkolaataa kana hirra geessee hirrachi abbaase. Lafee mataa isheetiif lafee miillaa ishee malee hin argamnedha. Si'a lamarra baase. Irra geessee irrachi addeebise. Mul'ata boqonnaa 18 keetti gaafa laaltan immoo badiin keessaa tokko gidduutti ta'ee jedha. An soorettiin ammootuun iddoo kanan ta'a hanaadha hiyyeessaa miti ofiin jettee taa'edha. Hanaadha hiyyeessaa miti ofiin jette, hammootuudha ofiin jette, harsoorettiidha ofiin jette, badiin kee garuu saayitii tokko gidduutti. Mul'ata 18 dubbisa. Warri si wajjin nagadan si baqatanii qalameefaa naga bitaa turte. Warri kaan qalameefaa jaljeessafaa kanaatti nagadu daakuu qamadii kana bita'oo halbuu helellaan faa kana nagadu kanarraa bitaa turte. Warra Waaqayyoof qulqullaa yoo isaan itti ejjan malee buuftuu fedha. Kanaaf warra Waaqayyoof qulqullaan baay'ee waan gufachiiftee fi mul'ata boqonnaa 18 sana keetti maal jedhaa? Hiika warra Waaqayyoof qulqullaa waan dhangalaafteefidha. Xoofoo dheekkamsa Waaqayyoo keessaa dhugdaa'edha. Isheen immoo xoofoo dheekkamsa Waaqayyoo keessaa hin dhugdii jedha. Siicoosaa isa gara jalaayyuu afaa isheetti dhadhaattiidha. Ani hojii ishee mataa isheetti nan deebisaa'edha. Waan isheen namarratti hojjette harka lama godheen dugda baasaafidha. Warri tiimii Waaqayyoo taatan qofti ameen jedha. Isa kaan aarsuu danda'a. Abbaa guyyaa dhumaa kanas keessaa jireenya bara baraa argatu isaa abidda dhaqu hin beennu walumatti qabamee lallabamu macaafi. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 11. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 11 qofa abbaan argattanii dubbisa sana gargaara. Arganne yoo ta'es nan dubbisa. Egaa jal'inni yeroo dabaluudha. Hammeen fooyya'uu namaa hedduu isin. Fooyya'uu warra isin jibbuu hedduu isin. Xuraa'ummaan hin dabalaa. Tonkoliin iddoo adda addaatti hin dabalaa. Milikkita kun milikkita dhufaatii Yesuus Kiristoos kan ibsuudha. Inni waan jallaa hojjetu jallaadhuma isaa haa hojjetu. Inni xuraan ittuma haa ofaa xureessu. Inni waan qajeelaa hojjetu qajeelummaadhuma isaa haa hojjetu. Inni Waaqayyoof qulqullaa'ee isumaaf haa qulqullaa'u jedhee anatti hime. Waaqni isin eebbisu. Dhageessanii inni of xureessu ittuma of xureessu. Lafa qulqulluu dhaabachuu isaas hin dhagin. Hojii isaa fuula qabateera, du'aaf fuula qabateera waan ta'eef. Inni Waaqayyoof qulqullaa'e moo ittuma of qulqulleessu. Ittoo haa qullaa'u. Inni qajeelaan ittoo haa qajeelu. Inni xuraan ittuma of xureessu. Inni Waaqayyoof qulqullaa'ee jiraatu ittuma of qulqulleessu inni. Hundumtuu hojii fuula qabatee jira. Bukoo bishaataan namaa gana adda ba'a amma walumatti qabamee taa'a malee. Isa xiqqoo gara booddee tuffatamaatu dura taateef isa jajamaatu booddee taatee isaa hin beennu. Garuu yeroon tokko yeroon calalamu yeroo dhirsi misirroo dhufu yeroo cidha guddichaa yeroo bantiin Waaqaa keessaa dhufamee lafarratti cidhi guddaan godhamu tokko. Mul'ata boqonnaa 19 yeroo haalleluuyaa warra furaman duwwaadhaaf haalleluuyaan ayyamamu. Nan dhaga'ee sagalee Waaqa keessaa haalleluuyaa warri gooftaatti qabamanii jiraatan warra furamaniidha. Haalleluuyaa hamma dabalee haalleluuyaa utuu isaan jedhanii dhaga'ee jedha. Hin cimtee hin laaftee. Akkuma namni si tuffatee jirtaa akkuma namni si jajee jirtaan kee bukoo bishaataan kee Yesuusa dhufu kan koos kan keessa si numa argama. Ammasitti garuu lipcaa keessa jira. Kaafeerii keessa jira ammasitti. Natu si caalaam gaafa jennu na caaltaa kee Yesuusa dhufu. Daanyaa biraan hin jiru amma. Anaam kasi caalu. Qoy Yesuusa dhufu wobsi. Hundumtuu wanta godhee sababii isaa wajjin himuudhaaf jira. Fuula barcuma firdii Waaqayyoo dura dhaabatee
jedhe Phaawulos warra Qorontosii yommuu barreesse. Hundumti keessanuu ni himtu jedhe. Namni wanta godhe sababii isaa wajjin ganaa dubbataa jedhe. Sababa isaatii wajjin ganaa himaa jedhe. Wanta godhe lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 keessatti ganaa himamaa jedha. Ganaa himtu jedhe. Guyyaan irra ta'ee bortee hin beeknu namoota sassaabee yoo taa'e beessa. Waaqayyo warra ofii isaatii fu'ateef jedhee guyyicha utuu gabaabsuudhaa baate namni tokko iyyuu hin fayyu tureedhee barsiise Yesuus. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 keessatti guyyicha Waaqayyo warra ofii isaatii fu'ateef jedhee utuu guyyattiin gabaabduudha. Nuuf garuu kan bara fakkaata. Yesuus guyyattiin gabaabduudha daa'ira. Warra ofii isaatii fu'ateef jedhee guyyicha gabaabsee jedha. Sagaleetu nu dhaalaa sagalicha dhaga'a. Inni jalluma yootti fufee adda ba'a. Garuu amma eenyu jallaatti akka yeroo eenyu maalitti akka jiru beekamaa miti wal make. Inni waan jallaa hojjetu jallinuma isaa haa hojjetu jedha. Inni xuraa'aan ittuma ofa xureessu jedha. Inni waan qajeelaa hojjetu qajeelumma isaa haa hojjetu jedha. Inni Waaqayyo qulqullaa'ee isumaaf haa qulqullaa'u jedhee anatti mee akka jedhee natti mee achumaata akka jedhanii akka jedhee manatti mee achi jedha. Egaa jal'inni kun yommuu walitti qabamee yommuu kuufamee jedhu eessa dhaqa? Gara xumuraatti fidaan jiran ga'a. Waan akkasii namarran tursanii. Kanuu namoota Waaqayyo ciccimoo wanta ta'eef ni dhaggeeffatan malee inni kaan immoo tuftuuf jedhee ba'a. An kanan barbaadni yan. Intentionaawun barbaadu ani. Fataa ta'een jiraachuu barbaada kana maaloo jilallabde. Seerchii ta'e tokko jimmatti waan akkasii jarri tokko natti mani. Waa'ee tamma dubbatte kan nama intentioneessa wangeelaa winaan jedhan. Gaafa sana nama waa'ee qiliileen hime karaarra dhaqan karaa irra bidda dhaqanitti hime. Ani maqaa Yesuun kun nama intentioneen sanaan jedhe paasterii waldichaa. Intentioneen see lubbuu keessaa baasa malee na fuqa. Mana gallumaa jibbinaa sagalee ittiin fayyinumaa jibbina. Sagaleen sa lafa raaseera ammas deebi'ee immoo si'a tokko lafa raasaa jedha Ibroota keessatti. Sagaleen isaa si'a tokko lafa raaseera hamma garuu hammas deebi'ee immoo al tokko lafa hin raasa jedha. Inni immoo isa kan beektu yeroo Yesuus deebi'ee dhufu. Yeroo inni dhufe tokko lafi raafameera yeroo iyyuu sirbeera. Saayinsistoonni addunyaa kanaa hurjii isaa ilaalanii isaaf sagaduu gaafa isaan isa bukkee darbanii lafi raafameera. Ammas si'a tokko lafi raafamaa dhagaa. Si'a tokko lafi raafameera hammas si'a tokko immoo raafamaadha. Isheetu muraatee gamaara raasuudhaaf raaseerraa lafatti gad naqee lafatti akka tokko gochuudhaaf hin sassaabbata ganaa makarama. Isa jallina hojjetuuf jallinni isaa ganaa makaramaaf. Isa qajeelummaa hojjetu qajeelummaan ganaa makaramaaf. Isin yaa warra qajeelotaa biyya waaqarraatti fudhatamtu. Yeroon sassaabamuu keessanii dhiyaateera warri qajeeltonni. Warri jalloonni immoo yeroo biyyi magaalaan isinii qophaa'eera. Gaanaam jedhama magaalaan waliigalaa biyya bidda. Dubbiin akkarraa kana waccinee dabarru miti. Addunyaan kunis waccitee gami tokko see gami tokko sus miti. Girri gaafatu lip akka nama ibsaa dhaamse bakka agarri sochoon hin jiru inni sila mallatteeffame waaqarratti fudhatama. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kan jedhu wal sassaabamee hundisaayyuu walitti qabamee jal'inni kun utuu hojjetamu amma eessaatti eessa gahuudhaaf jal'inni dabalaa eessa gahuudhaaf jibbi kun akkas baay'atee eessa gahuudhaaf walirratti ka'uun akka dabalaa deemee walii yaaduun hin jiru. Ati fooyyooftee innaan si ajjeesanii qabeenyaa kee fudhachuu. Ati sammuu qabda taanaan yookiin qoricha. Magaalaa kana keessaa dubartoonni baay'ee dubartoota maraatu baay'ee jira, dhiira maraatu baay'ee jira. Magaalaa dhattam guutummaa akkas. Namootuma sadarkaa isaanii yeroo dubbatan immoo namoota barumsatti ciccimaati. Garuu yeroo isaan diichii keessa ta'an hin fakkaatu. Yeroo isaan moofaa lafa inni coccoranii walirra tuulanii uffatanii deeman hin fakkaatan.
waan digirii qaban hin fakkaatan, maasirsi waan qaban hin fakkaatan, waan karaa mana barumsaa takka achiin baanu hin fakkaatan. Afurri hamaan namarratti wal geennan akka nama gooti diichi jala gan nama keessi. Jagna jaallata Yesuusis ija isin itti babaasu biyya lafaa kana maa sodaattu itti karoorfamee jira. Akka jedhe Phexros biyya lafaa kanatti abiddatu karoorfamee jira. Habiddaaf teessiidha. Habiddaaf teessii jedha. Irra qotte, irra fooqii dhaabde, insa garaa garaa irratti ijaarte kan abiddaati. Lafa abidditti karoorfamee jiru kun. Namni dinagdee eega malee mootummaa Waaqayyoon eegu. Namni sooromuu eegaara malee mootummaa Waaqayyoon namni eegaa hin jiru. Gurguddaa nama laalaa miidiyaa adda addaa irratti hundumtu sooroma lallaba. Makiinaa 50 namni tokko yoo qabaate doogayin keessan guyyaa tokkitti kana irraanfatina. Carraa argattanii makiinaa 100 gime. Mannaariyaa masaa jaartanii yoo qobaamatti shaammi mannaariyaa keessaa kan nama tokko yoo taate kana doogayin guyyaa tokko. Namni hamma birriidhaa fi kufee gangalatee akka warra ispoortanyaa kufee gangalatee ka'u mootummaa Waaqayyoo namni dhimma isaan qabu. Waan mangelatti lallabdan nan ariifadha hojiitti siniin jedha. Bakkee kana immoo nama hamachuu saayitii meeqa dhaabata hojii kuute biiroodhaa gadi ba'ees nama baay'ee garreera. Filooshipii baay'ee hojjeta yaa'ila waan ta'eef. Horoomuu yoomii nama guddaa ta'anii jiraachuu yoomii isaan koonuu barumsa guddaan qaban eessaa akka dubbatu jedhe abbaan murtii Roomaadha. Namicha Yesuus jedhamu duukaa turan kanaaf akka dubbatu inni bukkee immoo. Namni Yesuusii wajjin jiraatu beeka, waan hundumaa beeka, saayitii beeka, jireenya beeka, nama beeka, lafa beeka, Waaqayyoon beeka, of beeka, mul'ata borii beeka. Buddeen birrii makina qulfii. Maal jaranaa? Eewu waldaa keessa kan galagalee magaasii reefuu suuqiidhaa bitame kan nuti ta'u beektu hambeentedha Yesuus gooftaadha. Oh, Yesuus eekoo warra jedhantu magaasii afaaf si godha. Dhuguma jaallata harta Yesuus. Arraba tolanii. Harraba isaanii jala hadhaa marrataa jira jedha. Si jaje? Hin amanin? Si tuffate? Si dhumaan jiru. Si arrabseef si dhumaan jiru. Si jajeef immoo si tolaan jiru. Kanaafuu hammi Yesuus irraa barate addunyaa kana mo'ate. Macaafa qulqulluu keessatti gaafa laaltan hammi Yesuus irraa baratan addunyaa mo'atan. Abrahaamiin kitaaba isaa keessatti akka jedhe hammuma macaafa qulqulluu kiristaanaatti amane duwwaatu addunyaa mo'atee gammadee jiraata malee hammi san beenne kamiyyuu guyyaa hundumaa of wareegaa oola jedhe. Galanni guddaan isa maqaa salaalamnu kanaaf haa ta'u. Warri qe'ee Waaqayyoo jirtan ameen jedhaa. Warri Yesuusin itti tolu ameen jedhaa. Kanaafuu ammeen hamma bilchaatee makaramutti hojjetama. Ilaa hammeenyi hamma bilchaatee makaramutti hojjetamaan jedhe. Macaafa qulqulluu keessa isiniin dubbisa. Hammeenyi hamma bilchaatee makaramutti amma sassaabamutti. Boqqolloo qottanii dirqama sassaabbattu. Xaafii yoo qottan dirqama makarattu. Xaafiin hin makarama, boqqolloon hin makarama, gosi midhaan guutummaa numa makarama ji'a isaatti. Akkasumas tonkolis hin makarattaati, jibba keessa hin makarattaati. Nama ajjeeftee nama meeqa fixxes numa makarattaati. Namarratti kaati numa makaratta. Nan dubbisa amma garaa isin hin nyaachisu. Hundi isaa numa makaramaa qodaa qaba lafatti galu. Mul'ata boqonnaa 14 dhaqaa. Lakkoofsa 14 hanga 20tti yoo abbaan bareechee nu dubbisu. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 14 hanga 20tti. Ifa godhee. Kana booddees ilaaleen duumessa adii tokko arge. Ilma namaa kan fakkaatu tokko immoo gonfoo warqee mataatti kaa'atee haamtuu qaramaa tokkos harkatti qabatee duumessa sana irra taa'ee ture. Ergamaan biraan tokko immoo mana qulqullummaa sana keessaa ba'ee sagalee guddaadhaan isa duumessa irra taa'ee sanaan wanti biyya lafaa kanaa haamamuu guutummaatti bilchaatee irraa darbeera, yeroon haamaas ga'eera, haamtuu kee itti kaa'itii haami jedhe. Kana irratti inni duumessicha irra taa'ee haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee isa ciree biyya lafaas inaame. Ammas ergamaan biraan tokko mana qulqullummaa isaa Waaqa irraa keessaa in ba'e. Innis immoo haamtuu qaramaa of harkaa qaba ture. Kana booddee ergamaan biraan inni ibidda irratti aboo qabu tokko iddoo aarsaatii gadi bu'ee sagalee guddaadhaan ergamaa isaa haamtuu qaramaa baatu sanaan iji waynii isaa waan bilchaateef haamtuu kee itti kaa'itii
harbuu waynii biyya lafaa kutii walitti qabi jedhe. Kanaaf ergamaan sun haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee harbuu wayniis muka isaa irraa kutee iddoo cuunfaa waynii dhoksaa Waaqayyoo isa guddaatti darbatee wanti iddoo cuunfaa sana keessa jirus mandara duubatti inni dhiitamee iddoon cuunfaa sana keessaas dhiigni in ba'ee inni luugama farda biraa hamma ga'utti ol ka'ee akka kiiloomeetirii 300 immoo in lola'e. Baay'ee Waaqayyo si eebbisu baay'ee. Egaa haamtuu qaramaa kan jedhu iddoo meeqatti dubbatee lakkoofsuma ammas inni kana keessaa miirra deebi'aa fattashaa. Haamtuu qaramaa kan jedhu sun. Haamtuu kisi akka jiru haamtuu kee itti kaa'i. Hurbuu biyya lafaa kanaa kuti. Bilchaatee irra darbeera. Yeroo naamaas ga'eera jedha. Haamamuu biyya lafaa jedhama tureensaa. Biyyi lafaa hojjettee hamma makaramutti jallisee hamma makaramutti Yo'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 13 maqaan dubbisaa. Macaafa Yo'eel raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 waan wal fakkaataa dubbatu jirri. Haamtuu kee itti kaa'edha. Bilchaatee irra darbeera. Wanti biyya lafaa kanaa bilchaatee irra darbeera. Hijinni godhataaru kun bilchaatee irra darbeera. Haamtuu kee itti kaa'i haaminaan jedhedha. Isa waaqarraa dubbatu malee lafarra miti. Waldaa lafarraa keessaa miti. Mana qulqullummaa isa waaqarraa'edha. Biyya waaqarraa manni qulqullummaa jiraam. Biyya waaqarraa mana qulqullummaa jira. Kanaaf ergamootatu walitti dubbata. Haamtuu kee itti kaa'i haami. Bilchaatee irra darbeeraa'edha. Maaltu jallinni irra darbaaira. Hamma irra bilchaatee hamma irra darbutti. Inni waan isaaniif obseef turani. Isaan wanta inni isaaniif obseefitu yoo nagaa malee silaa kan dhuman turanii jedha macaafi. Obseetu. Nama rafu tokko jira na dammasaa mee nama gidduutti rafuun ni sirrii miti jedhanii. Tuba nama hoji. Garaa maaliin nama rafa inni kaan naayira inni kaan haaraayira inni kaan haaraayira inni kaan immoo naayira garaa maaliin rafamma. Siluma keessa hin jiru jedhe namichi qodaan jinnaan jedhan tufarsoo dhugu. Waan tokko yaadanii hin dhumne yookiin fayyeen galaa yookiin cabeen galaa yookiin maal ta'een gala murtoo tokko qodaa konkol godhan suma dhufuma qodaa ija karaarra kaan beektu akkas sammuu keenya Waaqayyo safaraa jireenyaaf qopheessu. Anaan na jibbitan koree jireenya bara baraa miti waan na gootan hin qabdan na jaallattaniif immoo koree na jibbitan koree abidda bara baraa miti na jaallattaniif immoo koree biyya waaqarraa miti. An dhimma kanaaf konfidensiin qaba. An kan na caalu kamiyyuu ganaa adda ba'a. Ganaa adda ba'an jedhe. Hamma bilchaatee makaramutti hojjetamaa jira. Keessumaa immoo bara har'aa kana yeroo waggaa muraasaa ka'ee waan bilchaatee irra darbaaru fakkaata. Du'ichi waan bilchaatee irra darbaaru fakkaata. Jibbichi waan bilchaatee irra darbaaru fakkaata. Tonkoliin waldaa keessaa waan bilchaatee irra darbaaru fakkaata. Tonkoliin biyya keessaas waan bilchaatee irra darbaaru fakkaata. Haamtuu keetti kaa'i waliin jechaa rochi. Guyyaa isheen cittu hin beeknu. Tiqaa'ee haama. Akkasiin taayigan itti baranii dudduubaan dhufeetti mara. Beektu maacidii jedhu haamtuu sin jedhu maacidii sin jedhu beektu isheetti hin xaafiyaman. Mee warri beektan walqixxee beekna isa dhugaati kun. Anoo nama ormatti ta'uu jira laata wanti kun jedhee shakke. Egaa waan qara qabeessa tuni dhaabatee isin as faraarrahu dudduubaan haamtuun itti dhufa. Dirqama Waaqayyo hammeenya biyya lafaa kana yeroo makaru qajeelaa taate nama amantii taate qophooftee jirta taanaan warri kaan sirraa makaramu
ati qeettol baata ati saqee warri amanan warra qee dhaaluudha warri dhimma Yesuus hin qabne immoo akka jedhe Yesuus yoon ol beesinii wayya olan baa jedhe olan baa an yoon ol beesinii wayyaa de bartootaan warri Yesuusin immoo hin jaallanne akka jedhan warri faallaa Yesuus deeman barsiisaan isaanii of ajjeesuu dhaqaa barsiisaan isaaniidha warri kaan warri na abbaa shaqan bukkeeru isin immoo dhuftanii jedheen nama dhaqee biyya sana hin arganne tuufuma waldaa keessaas nama qoraa biyya keessaas nama qoraa egaa namni si ajjeesuu dhukkubfattee duutus qophaa'e taayati biyya waaqaraan argatta dhibaan magaalaa maratanii kee taa'u miti biyya waaqarraa maratachuudha inni faayiroon yerootu dhufa waan ta'eef kanaaf iyyuu haamtuu keetti kaa'i kan jedhu bilchaatii irra darbaa urbuun biyya kanaa bilchaatii irra darbaa jira jedha hamma makaramutti jal'inni namaa hammeenyi namaa hamma makaramutti hojjetama malee makarri hin darbu guuteera taanaan hin makarama kanaaf jal'inni biyya lafaa kanaana bira ga'eera kottaa dhanni afaan isaanii waliin mannaa jedha seera uumamaa boqonnaa 11 bira ga'e oluma tuullamee bira ga'e bakkee sanaa ribitti gibbii jaarree xuubii jaarree waaqayyoon bira geenyaa jedhan jal'inni waan biyya lafaa hojjettu kun na bira ga'eera hamma waaqayyoon bira ga'utti warri hojjetan garitti deebise inni kottaa dhannee laallaa jedha gaafa dhaqu afaan isaanii waliin make ingiliffa koo caalaa amaariffa koo caalaa oromiffa koo caalaa tigiriffa koo caalaa seera uumamaa boqonnaa 11 kaa dubbisaa asiin cubbuma sababii cubbuutiin waliin makame naannoo miizanteebbiitti cheerchi tokko na waamanii amaariffattanii aktiivii miti badaa waamattiin waa nyaatan jedha malee ittiin lallabuu hin danda'u. Egaa paasterii torgaamiisinii barbaannu moo maariffa kana hin dandeessu naan yoo fi jettan barbaadaayi ani oromiffa koon gadhiisa garraamii koon dubbadhaan jedhee jechi waan natti kolfanii maal attamitti daddabda hinaan jedheen na aarsine michitoo inni tokko maal attatti daddabda maariffaa jedhe maal attatti hin dubbattu ati jedhe deddeebiin ilaaleemmas attumatti hin dubbattu maariffaa naan jedhe afaan waaqarraa seete ati immoo afaan waaqa ani leellisaa dhumna dubbadda afaan waaqarraa qaba afaan waaqarraa seete moo ati isha maariffa dubbadde ati immoo maariffa beektaa ma'ish maalla caaltiri lafuma teessatis kunoo kuma wayyaa uffattaa atis lafumarra jirtaan jedheen amaariffa wallaaluun koo jazbaanan godhu murtoo mataa keessa ni qabaadhaa murteessaa Yesuusiidha malee murteessan afaan miti gaafuma na uumenan qallaba waajjiraa dheewume malee afaanii waa barbaaddattaa miti yoo carraa koo immoo waaqayyo namooti afaan dhibbamee qabee kan iyyuu jiru achumaa inni xumura irratti maaliish oromiffa beekta amaariffa beekta tigiriffoo hin beeku arabiffoo hin beeku ingiliffoo hin beeku maal koo amaariffa beeku hin koo guddaadha jedhe gaa'isoo gaakana afaan amma dubbadde guutummaa kan danda'antu jiru qophaa isaanii isaan sigataniiru kottati lammaffaa koo an tokkoffaa waan ta'e ati lammaffaa koo taataan jedhiin kanaanis hin ceebbaamnu kaa Yesuusin beekuutu murteessaadha malee kanaanis hin ceebbaamnu afaan waaqarraa seetee seera uumamaa boqonnaa 11 dubbifanneeti koo sababii cubbuutiin waliin makame tujarri tonkoliin hojjenne utuu ta'e afaanuma jalqabaatii namna turre afaantu sheer ta'ee qomoo adda addaa nu godhe malee tokkuma nu hin jedheen Yesuusim warri wallaggaan kun siyaasa dandeessu jechuun irraa sokke maal daddabna kanaaf jaarsa garraame tokko naa fidan oromiffa koos baay'ee danda'a amaariffas baay'ee danda'a nama yeroo dargii hojjetaa tureera jaarsi kun amaariffa isaa waama ittiin dubbataa waama afaan kootiin dubbataa natti fakkaata yeroo lallabu qat afaan koo jala eege qat numa dubbata anumaanuma amaariffaan dubbachiisee oli Yesuus Kiristoos yommuu dhufu misirroo bareedduu ta'anii dhaabatu an deebi'ee gara keessan nan dhufa iyyumatti isin innisu jedha wangeela Yohaannis 13 keessatti an akka ijoollee abbaa haadha hin qabne iyyuma isin nan dhufaa jedha milikkita dhufaatii Yesuusii warra amanee taa'uuf baay'ee eeggannaa cimaadha abdii cimaadha warra irraa fagaatee jiruuf rakkisaadha egaa dhufaatiin Yesuus waan baay'ee qaba milikkiti dhufaatii Yesuus waan baay'ee qaba nama hundumaa qarooma nama hundumaatu qarooma
addunyaan hin qaroomti. Qarooma ajaa'ibsiisaa ganaa ta'a. Waan miidiyaa irratti dubbatamutti dabalee ganaa isa dudduubaan wanti dhufaa jiru waan nama macheessuudha ganaa. Macaafa qulqulluu irra jira. Hin qaroomni addunyaan ganaa qaroomti. Yeroo sana maaltu ta'a? Hamumamoo maaltu jalqabee? Kufaatii waldaa kiristaanaatu ta'a. Qaroomni addunyaa baay'ee gaafa jajamu kufaatiin waldaa kiristaanaa gadi jedhaa deemti. Milikkiti ganaa ta'a. Raajii soobduu yommuu jedhamu isa iddoo aarsaa dhaabatee saba dura dhaabatee raajii dubbatu qofa duwwaa miti. Namoonni baay'een gara garaa isaaniitti asii achi hiiku. Raajii soobduu kan jedhu wantoota baay'eedha. Milikkita waan tokko isinii kennetan gara goolabbiitti fida. Lakkoofsa waamtanii namatti haasoftu. Akka jedhu mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 12 kaaftanii gaafa dubbistan. Raajii sobaan sun yommuu dhufu waanuma hojjetee lafa kaa'etti lubbuutti gochuutu kenname. Wanta inni hojjetee lafa kaasuun immoo dubbachuu iyyuu danda'ee nama dinqisiifachiise. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 28 lakkoofsa 14 kaaftanii immoo gaafa laaltan eker dubbiftuun Saa'ol isa lafarra jiruuf Saamu'eel isa lafarra hin jirre isa du'ee Waaqayyoon bira dhaqee wajjin walitti fidde axxee lafa awwaalaatti isa geessite. Saa'ol lafarra jira loltoota wajjin dhaabata. Saamu'eel garuu du'eera dulloomee du'e. Jara kana walitti fiddee boollarra dhaabattee walitti fiddee walitti haasofsiifti. Qaamaan wal argatu hin taane afaan boollarra dhaabatee kallattiidhaan Saamu'eeliif Saa'ol walitti dubbataniiru. Maana rakkiftaa jennaan ati ergiti na biraa duute ergiti na biraa sokkite Waaqayyo habjuudhaanis natti dubbachuu hin dhiise raajiidhaanis natti dubbachuu hin dhiise na dhiise Waaqayyo naan nama Waaqayyo dhiise ammaalaan godharee atis duutee warri si bira jireessi dhumanii iddoon jiru sana dhuftu jedheen. Dhaqaa dubbisaa sin. Eker dubbiftuu walitti fide malee nama qulqulluu miti. Amma gaafa nama bilbiltanii niitorkiin ala ta'u dhiira moo dubartii taasaa Ingiliffaan haa ta'u Tigiriffaan haa ta'u Anyuwaakiin afaan barbaadne ta'u eewu taasaa waan qarooma cimaa keessa isa macaafaatu raawwataa jira. Maqaa jijjiirratee malee. Waan ittiin seexanaaf adda baanis qophaa'eera. Uffannaan akkaataan sheeppiin qabu xumurameera. Seexanaaf adda bahu nama hundumaa keessaa. Isa Yesuusiin bitame keessaa ati seexana harkaa nyaattee dhugde taanaan milikkita ittiin kan seexanaa taate tokko tuuta keessa adda bahu qabda. Kan kanaas hin nyaattu ati hin fudhattu birrii. Macaafa raajicha Daani'eeliif mul'ata Yohaannis yeroon barsiisaa ture. Namoota gurguddaadha. Gaaffii baay'eetu ka'e. Warri kaan immoo barsiisaan tokko ka'e garuma itti gaafa dhunna binaa qabamuu deebi. Egaa wanti macaafarraa hojiitti kameera. Kanaaf amma lakkoofsa waamaa nama Addis Ababa wajjin adda teessanii haasoftu naqamte teessanii nama Addis Ababa wajjin. Amma immoo face to face hokkeetti wal ilaalanii biyya alaa jiraate. Wayyaa keeti dhugaa waaqa. Jirta dhugaa. Ani dhugaa akka daalachaa hin taane xinnoo natti huqqatte. Dhugaa Yesuus. Jirtaay. Adoko. Hafuura qulqulluun miti kun beekumsa addunyaatiin. Beekumsa addunyaan kun immoo hojii barruu Waaqayyoo miti.